akka kanatti baasama. Inni kun haraqee jedhama. Yeroo jalqabaatiif akkanatti dafaddafamee karraa hojjetamu boqqolloodha. Akkanatti qophaa'a jechuudha. Erga qophaa'ee ka'een booda achi erga bahee ka'een booda kanatti jijjiiru eelee badhaa irratti ibidda gubbaa irratti kanatti bilchaataa jechuudha. Hin koofama koofaa jedhanii akkuma argitanii ibiddi akkanatti jalaatti shutamee jira. Bosonni biyya keenya sababiin dhumateef sababii kanaafi sababoota bosonni keenya dhumate keessaa tokko kana jechuudha. Kuni baarmelii ittiin bishaan itti waraabbatanii jaarkinaa kun nama hojjetaaru. Kuni baarmelii itti wanna jedhanii baarmelii itti fayyadaman jechuudha. Bishaan waa adda addaatti piroosesii godhu jechuudha. Kun ammoo asitti erga achitti koofa achitti muranii kaniin booda asitti dafaddafanii tadabdefaውን አለም ይሄ እሺ አሁን የተደፈደፈ ይሄ ድፍድፍ ነው። ይሄ መጀመሪያ እንደዚህ ይገለባበጣል። እሺ ይሄ ድፍድፍ ነው። አሁን ይሄ እዛ ይገለበጣል። አሁን አዎ አይሽ እንዴት እንደወጣ ለነገ የተዘጋጀ ነው። ይሄ ለነገ የተዘጋጀ ለነገ ነው። ይሄ አሁን ኦኬ kun boruuf qophaa'ee jedhu boruufi nageef qophaa'ee jedhu akka argitanii kun akkasitti ijjisaa wannoon xifxif jedhee baara ajaa'ibuma dool warri yaalatu akkanumaan illee afaan hin kaatanatti fakkaate. Kun ammoo asitti bishaanii kun asii ይሄ ዲስቲል ነው። ዲስቲል ሜተድ ነው አለ ይሄ እንትን ዲስቲል ሜተድ ነው። ምንድን ነው የሚባለው ይሄ ነገር? መሳቢያው ነው እንዳለ ሲስተሙ ምንድን ነው የሚባለው እንዳለ ኦኬ ኢኔ ቺን አሁን ሞደርናይዝ ሆና የመጣችው ነው። እቺኛው መሳቢያ ሀረቄ የሚወርድበት እዚህ ውስጥ ድፍድፍ አለ። በዚህ ጋር ሀረቄ ያው እዛ ጋር ነው የሚወርደው። ይሄማ ቀዝቃዣው ነው። ኦኬ አየ ያ ከጀቱ ኩኖ ኮርግታን ከና ዲፍዲፋ ጀተ ወከና ኩን ጀልቀባ ኩን ካሳና አርጋተን ኩን ዲፍዲፋ እንደ ኩን ዲፍዲፋ አሲን አራገች አሲ ዲፍዲፋ ከና አስከሳን ደሜ አችቲ ቀበና ጀት አቺ ከሰ ቀበና ወደዛ ይወርዳል ማለት ነው። ኦኬ ዲፍዲፍኒ ኩኒ ሀጋ ፍሩት አዝራቸው ኩን አምኩበርግታን አፍሩት አዝራ ዲፍዲፍኒ ኩን ሁንዱምቱ ጁሞ ቀቡ ጁሞ ኩካኒት ቀዳዳማ አቺ ቀበኔሴ ያ ዋው ሉክ አት ዳት ማን አክመርግተን ከና ዲፍዲፍኒ ኩኒን ከገመና አኑ ኩኒን ዲፍዲፍኒ ኩኒን ካ አሲ ደፈደፈሜ ወንቲ ኩፍሩዳን ገመና ደርባ እቾ ፍሩ ሳኩን ፍሩክሳ ኩን ገመናው ደርብ አሲቲ ቀበና ኩን ብሻን ቀበናው እሱ እንዲ ኩን ብሻን ቀበኔሱ አራቂች አሲቲ ፍሩስ አሲቲ ቀበናዬ አሲታሞ አራቄን ቦአ ጀቹ ኩን አክመርግተን አራቄ ጃርከኔ ፍሩት አዝራ ከኒኒቲ ቀጠለ ማን ያኔ ጀቹ አከሲት አራቄን ባ በዚህ ጋር የሞቀ ውሃ ይወርዳል። የሞቀ ውሃ በዚህ ወደዛ ይወርዳል። እዛኛው ውስጥ ይወርዳል። ይሄ ቀዝቃዛ ደግሞ በዚህ ጋር ዞሮ ይሄው እዚህ ውስጥ ይገባል። ኧረ እባክሽ አይለኛ እንትን ነው ይሄ እዚህ ጋር ስትይዘ የቀዝቃዛ ነው። ቀዝቃዛ ነው ይሄ ሙቅ ነው። ኧረ ጉድ አከየ ቶሪተኒ ብሻን ኩኒ ከጀለራ ኩኒ አስቲ ቀበና አዳይት ኩኖ ጁሞ ኮሲ ቀበና አዳ akkuma si qabbanaa kana kunillee jalli kun qabbanaa asiin kun bishaan qabbanaa bishaan hurki dhufe sun asi qabbanaayet araqee asitti dabarsaa jechuu hurka gubbarraa dhufe kana waliin jechuu akkuma argitan kana ujummo ka gubbarraa kuni haanni kun harkisaa yookiin ammoo masaabiyaa jama wanti fayyaduufillee difdifa san keessaa hurka araqee bifa hurkaatiin baasee asfida gara qabbana kanatti qabbana kana sitti jijjiira asitti ammoo araqee jijjiirama jechuudha. yaa kuni bishaan qabbanaa qabata itti guddichi kun qabeen guddaan kuni bishaan qabbanaa qabata ka qabbanaa qabatu kun jalarra dhufee asiin boomba kana waliin
ol deebi'aa jechuudha. አንዱ ሙቅ ይወርድበታል፣ አንዱ ቀዝቃዛ ይወርድበታል። yaa kunni lamaan tokko bishaan ho'atu bu'aa tokko ammoo bishaan qabbanaa keessaan bu'aa. Ka bishaan qabbanaa kun deebi'a achi deebi'aa jechuudha araqee qabbaneessee hunda godhuudhaaf. ካለቀ በኋላ ደግሞ በዚህ ጋር ነው አተላ የሚወርደው። I like this thing. Haaleenyaatti noonu. Kun amma maal jedhanii processing yookiin sirni araqee baasiitii kun yoo dhumatee ka'e atalaan asiin keessaa gabbu'aa jedhan kunoo kuma argitan kunoo isa kanaan keessaa gabbu'aa jechuudha. Walumaa galatti kunoo kunoo ujummoon kun akkasii atalaan achi kun achi dhaqee kun achi bu'aa jechuudha kuma argitan. Akka boombaatitti itti banama jechuudha baay'ee achitti bakka bubu'eetu kunoo qabee kana keessaa bu'aa jechuudha. Qabee atalaati. Walumaa galatti meeshaa asii argitan kunniin araqee ittiin fayyadamanii atalaa itti buusanii tuni nageellee arsiiti iddoon bakka itti araqeen beekamu. Kun dura akkanaan turreyyuu kun amma bifa haarawaan diqqoo modernaayizii ta'ee dhufeera jechuudha. Meeshaan ittiin isaan araqee ittiin baasaran kun bifa haarawaan dhufeera. Akkuma argitan darbutti eegalte kun amma argitanii araqee yaa amma akka qabbanaa'uuf hankaafaan achi fuudhaa asit darbaatti ka qara kaa'attu san jechuudha kun akkuma argitan. Hankaafaan fuudhaa kun asit darbiti. Isa kana hurki baay'ee ba'a. Hurki kun hurka yookiin aarri kun keessaa ba'eeti. Aara kana erga qabbanaa'ee ka'een booda as keessa galaa jechuudha kun difdifa kana keessa seena deebi'ee yoo qabbanaa'ee ka'e. Yaa difdifa kana keessa seenu baarmelii sanniin naqaa. Difdifa kanatti seenu baarmelii kanniin naqmeet akka kanniin ba'a. Akka kunoo kanaa argitanii akka isaa kana ba'a jechuudha. Kunni hundumtuu meeshaa isaa qophaa'e. Yaa kana fakkaataa kun sirna araqee itti baasanii akkuma argitan hankaaffaa guddaadhaan asitti buusutti jirti. Eelee guddaarraa fuudhaat asitti buusutti jirti jechuudha kun akkuma argitan. Dubartiin tun dubartii hojjettuudha. Dubartii warra kibbaati. Uummata hojjaa xiqqaa guddaa jedhee hin tuffanne. Uummata dhugumatti warshaa araqee kana dhaabee deemaa jiru jechuun ni dandeenya. Uummanni asii nageellee arsii keessa jiraatu irra guddinni isaanii warroonni araqee kana baasan uummata kibbaa kanatti fayyadamuu jechuudha. Uummata kibbaa kanatti fayyadamuu yoo jedhu uummanni kibbaa irra guddinni isaanii namoonni araqee kana baasan hojjaa humnaa hojjetu. Namni keenya irra guddinnaani karaa amantiitiin illee wal qabsiisee karaa tokko tokko wal qabsiisee namni keenya hin baasu. Yookiin ammoo hojjaa kanatti seenee hin jiru namni keenya baay'inaan as namoota magaalaa keessa jiraatanii dhiyeenya kana amma itti seenaa yoo ta'e malee irra guddinnaan kanatti hirmaateeru sabaaf sablammoota biyya as nageellee arsii keessa jiraatan jechuudha. Haalli kun nutti bira ta'uu qaba. Kana jedha akkuma argitan kun horii atalaa san keessaa araqee ammaa san keessaa baasan. Buraan yookiin ammoo galabaadhaan waliin makaniiti horiidhaaf asi kennuu jechuudha. Asuma keessatti waan hedduu dalaguu jechuudha. Horsiisa horiilee kun asuma keessatti qabu. Kun mana jireenyaati. Akkuma argitan. Kun qoraan ittiin araqee baasanii yeroo baay'ee negative side yookiin ammoo rakkinni araqee baasu bosona mancaasuu namoonni keenya kabaadiyaa jiraatan qoraan cabsanii gara magaalaa fiduu kun karaa biraatiin bosona irratti dhiibbaa guddaa uumeera akkuma arginu dhiibbaa guddaa tokko uumeera nageellee arsii keessatti karaa araqee baasuu kanaan uummanni keenya kabaadiyaa bosona rakkinarraa hankee qoraan cabsaa fidaasi gurguru. Naannoo kanatti gammoojjiin baadiyyaatti baay'ee tokko bal'ateera akkuma waliin hubannu jechuudha. Kun kasitti bu'ee kun amma asitti qabbanaa'u jira. Asitti qabbanaa'ee yoo jedhu akkuma maqaa isin mul'isan baarmelee achaanu sanitti ni naqama. Akkasitti naqama. Kana fakkaata akka argitanii wanti adeemu waa hedduu
industirii xixiqqaa magaalaa Nageellee Arsii keessatti argamu kan oduu danda'ame industirii bosona miineetti jijjiirame haala adda ta'e osoo hojjetame baay'ee tokko filatamaadha. Kanaaf kunni amma kun kattiin yoo nagoon jechuudha. Kun daasisanii fidanii daakuudha. Kunillee amma dafameeti bishaan naqanii dukkuusanii maal godhanii boruu iftaaniif qopheessuu jechuudha. Daakuu ammas argattan kana argitanii akkasii jechuudha. Barmeliidhaa kun asitti illee kunniin meeshaatti baasanii warra hojjetaa waraabuun barbaanne iyyuu seeraan tiyyuu yaa waraabuu maali jette kun maali maal jedhama maal jedhama okay አሁን ፕሮሰስ ይደረጋል እንደነኛ ይወጣል አሁን ያ ይሄ የተለየ አረቄ ማለት ነው ኃይለኛ ነው ገለክ አካቲ ኢብደህና ቀብሳን ያኮልታን አኑ ከረት ቶሌ ሆኖ አካቲ ኢብደህና ሜሻን ኩን ሜሻ ሃራው ዱፌሩ ኢብዳ ከነት ያ አርል ባያ meeshaan kun yeroo tokkichaan ibiddaa waan afurii xamadanii okkotee waan akka hubboo afurii xamadanii yeroo tokkicha hojii danda'anii jechuudha dalaguu danda'anii kana gammachiisu piroosesii hedduu as keessa jira. Ibidda jalaa ittoo asitti isaa dafqisiisee dafqi kun ammoo as keessaan darbee akkuma argitan ujuumoo kana fuudhee achitti jissaa jechuudha. Achi yoo jissee jedhee gagamaa suni qabbaneessaa erga qabbaneessee ka'een booda araqeen akkuma duratti isinii ibse araqeen gama kanaan keessaa jigaa jechuudha. Argitanii itti daqqanameera kun argitanii jaarkanootatti araqee achiin akkasiin keessaa waraabbatanii jechuudha. Araqeen kun akkamii asii bu'aa jettanii difdifni su achiin kabaye su achi gugurdaa kanatti bu'aa gugurdaan kunniin maal godhaa hurka asii baasee hurki sun bishaan asii qabbaneessaa gugurdaa kana keessa qabbaneessaa kagamanaa kana keessatti kaganaa qabbaneessa kana keessa ujummoon ammoo hurkii araqee ta'e bifa araqeetiin achitti bu'aa jechuudha kun argitanii sani kun ammoo ujummoon guddaan gurraachi gidduu jiru kuni ujummoo hurka aara baasu aara ibiddaa kana aara ibiddaa margitanii kana ujummoon baasu ujummoo gurguddaa lama ol qajeeleeru san karama mul'atu kan hin beeku ujummoon lamaan gurguddaan kunniin hurka ol baasa hurkam ibiddaa hurka dontaan aara kana ol baasaa jechuudha. Jalarraa akkasitti ibiddi itti shidame akkasitti bobaa aarri kun mana keessa deebi'ee baay'ee akka mana keessa wannan jennu aarri kun akkasiin ol ba'aa jechuudha kun akkuma argaattan san kan mul'atu kan hin beeku xiqqoo zuumiinii godhee isin mul'isa aarri gubbarraan baara kun jechuudha akkuma argitan kun isa kanatti tokko irratti xiyyeeffadhee isin mul'isu aarri gubbarraan ba'a xiqqoo hin mul'atu iyyuu xiqqoo gara aduu keessa waan dhaabateeru. Kana fakkaata bishaan kuni bishaan ka ujummoo bishaan achi dhufaara. Bishaan ujummoon kuni ujummoo hurka kana difdifa kana fuudhee achi fide gurguddaa hanniin keessaa fuudhee achi fidetu ka bishaan ta'e achiin asi jigaa jechuudha. Kun bishaan ho'aadha. Kan bifa araqeetiin deemu ammoo akkama isin jedhe san konteenerii kunniin difdifa ka gamanarraa difdifa kanniin irraa konteenerii yookiin ammoo qabee gugurdaa gamaa sanii irratti ujummoon kunni fuudhee achi qabbaneessa achi qabbanaa'ee ka'ee araqeen gamaan keessaa ba'a jechuudha. Araqeen achiin gamarraan keessaa gara jaarkanii qarasanii mul'iseessan achitti bu'aa jechuudha araqeen. Kun ammoo bishaan kun hurka bifa hurkaatiin ka araqeen taane jechuudha. Achi dhufee gamarraa dhufee jechuudha. Asirra deebi'ee asiin dhufee asitti jigaa jechuudha.
kun qabee guddaadha waan akka maal jennee rootoo jedhama baay'ee guddaadha. Bishaan kana maaliif akka isaan fayyadaman ani beeku amma yoo xumuramee ka'e garuu ammoo bishaan kun asitti jigaa baarmeliin guddaan gubbarraan kun bishaan qabbanaa baadhata. Bishaan qabbanaan kun ammoo ujummoo asis sakkame ujummoo kana wal qabsiisa. Ujummoon kun bishaan qabbanaa kana fuudhee konteeneroota xixiqqaa kanneenitti gaggabaanaa kanneenitti dabarsaa jechuudha. Konteenerri xixiqqaa kanneen bishaan qabbanaa akka qabu kun maal ta'a bishaan ho'aa gamanarraa dhufu ka araqee jijjiiramu san achi yoo bu'ee jedhe isa san fuudhee qabbaneessee araqee gamaan jaarkaanoota amma qarasanii mul'isa san xiqqoo sanii ni buusaa jechuudha. Kun sirna ittiin araqee baasanii jedhama. Xiqqoo modernaayizidii ta'eera. Baay'ee hojjaa argitanii araqee kana baasuudhaaf yeroo hedduu itti fudhatu. Isaan ammoo amma al tokkichuma baasuu danda'aniin sababa ujummoota kanneen walii hidhaniif jechuudha. Akkuma argitan ujummoo afurii kanneen sababa walitti hidhamee achitti jiguuf xiqqoo qoraan illee ni qusataa jechuudha. Anniisaa itti fayyadaman yookiin enerjii itti fayyadaman illee ni qusataa jechuudha. Waa hedduu jira kun karaa amantii islaamaatitti akkuma beektanii baay'ee tokko dhoggaadha. Garuu ammoo saboonni as magaalaa kana keessa jiraatan hedduun isaanii jireenya isaanii asirratti hundeeffatanii jiraatu geggeeffatu. Saboota argitanii saba Oromoo uummata Oromooti olitti jireenya isaanii midhaasanii jiraatanii jechuudha. Amantii irratti illee haraama ta'u. Kan haraama hojjaa haraama hin taane karaa amantiitiin kaaga tokko dhoggaa hin taane namni keenya irratti hirmaatee jireenya fi jijjiiruudhaaf hojjechuu qaba kan jedhu dhaamsi kiyya. Haga tokko haa argitanii fi isinii waraabe. I hope hanga tokko hubannoo akkamitti araqee akka ba'uu qabdu irraa nu hubattan jedhee yaada. Kanaan argitanii akkatti wanta waraana araqeetti hundaan. Ol wanna godhutti jiru gaggalabaxanii akkasitti bilcheessuu jechuudha. Qottoo sibiila irraa hojjetamte afaan baxxeessiti akkuma qottooti. Isa kana hunas itti dabalaarani kan diqqoo kokkooftee waliin geettee kaatee kabiraa gubbarra itti dabalaatti jechuudha. Harkaa jigaaraa garuu diqqoo jisuu hin qabdu sila haalatatti seevii gootee oduun jissine hojjettu godhuu qabdi. Hundumaatti buusuu hin qabdu natti fakkaate. Garuu diqqoo irraa jalaa jigee kana fakkaata. Kun kaasii qabbanaaro kan asitti hankaafaadha asitti darbaa turte sanii kun. Walumaa galatti mana kana keessa hojii araqee manni akkuma argaattan kana kunuman. Kanuma galatoomaa ilaaluu keessaniif walii sheerii godhaa walii dabarsaa. Xiqqoo viidiyoo haala gaariin illee waraabamuu baatu hintii xiqqoo ni argattu jedheeti waraabee akkasii gaa oolmetti gaarii isin haa ta'u nagaatti.